Ashama akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan galgala kana qabannee jira. Dursee maal qabannee akka jirru gurra sin buusuuf mormiin magaalota lixa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee har'a magaalaa Ukee keessatti namni tokko ajjeefameera. Gandaa lookoo jedhamturraati namni tokko du'ee jira. Namni tokko immoo madaa'ee amma kallaa fayyaa yaalamaa jira. Akkaataa filmaata dura taa'aa paartii adda waa'uu ilaalchisee yaada qondaalli paartichaa duraanii tokko kennanis qabannee jirra. አራት ድርጅቶች የውስጥ መስተጋብር ውጤት ነው የሚሆነው ፍለኖን ወለተ ድፈኛ አብሌ ሲያሳ መነመሪ አደ ዲሞክራታዋ ወራክሰ ኡመቶተ ኢትዮጵያቲን ከሙርታውዳ ወዱ አዱኛ ፊ መልኡ መርሳሌ ሐዋሳ አከሱመስ ገባሳሌ ብሮስ ቀብና አንገጡ ሙራቲን ወሊን ቱራ አኒ በከላቶ ማቲ Guyyoota darban mormiin magaalota lixa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture itti fufee har'a magaalaa Ukee keessatti dargaggeessi tokko yoo ajjeefamu namoonni sadi biroo ammoo madaa'anii jiru. Jiraataan magaalaa Ukee dubbifnee haala ture akkanaan nutti hime. Sadarkaa miidiyaatti hin beekamne malee har'a hundaan kaleessa ganama kan jalqabe kan yeroo sana rukutame nama sadiidha. Miidhaan irra qaqqabe kaleessa guyyaa kaleessaatti namoonni lubbuudhaan hafaniiru miila isaanii kana kan rukutame tokko naannoo sarbaa kana rukutame tokko immoo gara koronyoodha kan rukutame tokko immoo harka isaa kanarra jechuudha kan rukutame guyyaa kaleessaa kanaan ture sana booda nammandumtuu gara qe'eetti deebi'ee amma biyyaarraa hojii wal qabatee waan jiru qeerroon akkuma kaleessaa sana ammas mormii kaasee poolisiin federaalaa irraa ka'uu maal kan jedhu sana mormii kaasanii kan isaanii mormaa turanii sana booda isaanis mormii isaa dhageessifachuudhaaf gara kaampii isaanii gaafa isaan dhaqanii nama jechuudha kan rukutame already amma namni tokko du'ee jira gandaa lookoo jedhamturraati namni tokko du'ee jira namni tokko immoo madaa'ee amma kallaa fayyaa yaalamaa jechuudha. Humnoonni waraanaa dargaggootaa fi manguddoota osoo gargar hin baaseen mana cabsanii jiraattota reebaa fi hidhaa akka jiran jiraattonni magaalattii ni dubbatu. Dhimma kanarratti aangawoonni mootummaa naannoo sanii argannee dubbisuuf yaaliin goone nuuf hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaa waajjira dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromoo aanaa guutoo giddaa kan ta'an obbo Fikaaduu Gammadaa argannee haasofsiisnee turre. Rakkoon kun kan uumame har'a qofa taanee kaleessas rakkoon uumame ijoolleen akkuma iddoo adda addaati wantoonni adda addaa ka'anii yaada kaasanii rakkoon uumameera har'a ganama immoo ijoolleen magaalaa sana keessa jiran karaa cufamti jiraayyuu karaa sana qaama nageenyaa magaalaa sana keessa jiru wajjin mari'atanii karaa iddoo sana jiru karaa kaleessa cufanii turan diiganii walii galamee ergi isaan galanii booda gandi tokko ollaa sana jirti ukkee magaalaa ollaa kan jirtu ganda lookooti dargaggoonni boobaa sanii sirbaa dhufanii jedhameeti kan odeeffannoo kan nageenya nu hin deemne qaama nageenyaachi jirutu nuu kenne bobaatanii dhaqanii ijoolleen poolisii federaalaa achitti sirbaa dhaqanii isaan itti dhagaa darbatanidha odeeffannoo qabnuuni kanaan gibbii isaan gidduutti uumameen namni tokko lubbuun isaa ba'eera namni ijoolleen sadii immoo madaa'aniiru ijoolleen sadii madaa'an sana dafnee ambulaansii erginee ambulaansii dhaqanii fidanii referaal hospitaalii naannoo soorgaa jirutti geessanii. Mee keessattuu amma galgala kana miseensonni raayyaa ittisa biyyaa manarra deemanii namoota rukutaa akka turan dhageen ture kan odeeffannoo quba qabdu. Ani kan hin jiru Naqqamteedha naannoo sana kan jiru qaama nageenyaa achi jiru bulchiinsaaf nageenya achi jira poolisiin achi jira akka kootti waa'ee kana gaamammaatti wanti nageen jiru. Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Oromoo aanaa guutoo giddaa obbo Fikaaduu Gammadaa turan dhaggeeffattoota keenya aanaan guutoo giddaa aanaa magaalaa Ukee keessatti argamtudha. Habtaamuu Xibabuu ture kan haasofsiise. Obbo Gabroo Asraat miseensa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan turanii fi yeroo ammaa ammoo dhaaba mormituu Arannaa jedhamu hundeessuun socho'aa jiru. Akkaataa filmaata dura taa'aa paartii adda waa'uu fi ministeera muummee ilaalchisuun haasofsiisnee turre. አራት ድርጅቶች የውስጥ መስተጋብር ውጤት ነው የሚሆነው ፍለኖን ወለተ ድፈኛ አብሌ ሲያሳ መነመሪ አደ ዲሞክራታዋ ወራክሰ ኡመቶተ ኢትዮጵያቲን ከሙርታውዳ ዋና መረ ጅረን ኢምቤኩ አከ ከናን ዱረ ቤኩት ገሩ ነሞኒ ለማድርጉሚፍ ዲያቱ ቶኮ ኦቦ ደመቀ መኮንኒ ፊ ከለመታ ዶክተር አብይ አህመድ ተው ደንደው ኦቦ ደመቀን ኢቲ አናስቱረን ኢሳን ዮ ሃላን ቄቀመኒ ሂንደንዳን ጀደመመሌ ኢቲ አናቱ በከቡ ቀባ ዶክተር አብይ ሞ ሃል ሆገንቶተ ሚሴንሳ ፓርቲ የብልቹ ኬሰቲ ሂንበረምኔን ፈጎዳ ሙላቹን ጋፊው መታስ ኒ
deebisna jechaa jira. Akka adeemsa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaatti manni maree paartii biyya bulchu miseensota 180 paartilee afran irraa walitti babba'an ni qaba. Hundi isaanii sagalee walqixaa qabu. Paartiin kun xiqqaadha guddaadha wanti jedhu hin jiru. Kanaafuu dorgomaan tokko sagalee miseensota paartii lamaan alatti sagalee nama tokko yoo argate hin darba jechuudha. Akka yaada kootti paartiin uummattoota kibbaa bakka bu'uu fi kan naannoo Tigraay dorgomaa dhiyeessaa hin jiran. Dorgomtoonni dhaada'uus ta'e kan naannoo Amaaraarraa dhiyaatan sagalee jara kaadhimamaa hin dhiyeessine yoo hin argatin irra aanuu rakkatu. Dorgomtoonni osoo sagalee walqixaa argatanii akkam ta'u miseensi tokko dorgomaa paartiin isaa bakka buuseen ala filachuu danda'a gaaffii jedhu dhiyeessinee fi akkasiin deebisan. Irra deddeebiin ni taasifama malee sagalee walqixa yoo fidan ni dhaabata. Paartii isaanii keessatti mari'atanii filannootti deebi'u malee akkanaan filuun kan irra aanu hin jiraatu jechuudha. Akka adeemsaa yoo ta'e mana maree gidduu galeessaatu murteessa. Biyya bakka bu'anii waan jiraniif dirqama miseensa paartii isaaniif qofa sagalee kennuu qabdu wanti jedhu hin jiru. Haa ta'u malee rakkoon guddaa wanti gidduu galeessummaa dimokiraasii jedhu jira. Kun biyyattiin akka hin sochoone kan taasisedha. Sagalee kennuun yoo dhoksaan ta'uu baate wanti amma jedhe isaan qabuu danda'a. Haa ta'u malee yeroo baay'ee dhoksaa waan ta'eef namni tokko miseensa paartii isaa hin taane filuu danda'a. Adeemsi isaan kana dhowwuu hin jiru. Miseensa duraanii adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan turan obbo Gabroo Asraat ture kan dhaggeeffattan. Kanattaan suudhaan immoo dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaa gaggabaabsinee isinitti himnaa dabareen kan Biraanuu Gammachuuti. Tole galtoomii baqqalee Sudaan dursa humna waraanaa haaraa mudatte aangawoota waraanaa kan biroos bakka wal jijjiiruu beeksifteetti. Kun jijjiirama wal fakkaatu tajaajila basaasa ishee keessatti taasiftee booda ta'uu dhaabbanni oduu mootummaa Suna jedhamu gabaaseera. Jijjiiramni kun Sudaan keessatti qaamoleen jajjaboo akkasii akka tokkummaa jabeeffatan gochuuf jedhameera. Paarlaamaan Afrikaa kibbaa murtee lafa warra adiin qabamee gurraachotaaf deebisuu bara dheeraaf lafarra harkifataa ture raggaasise. Kana raawwachuufis heera biyyattii fooyyessuu gaafatus deeggarsa paartii biyya bulchaa jiru kan Afrikaan Naashinaal Koongireensii fi pirezidaantii biyyattii Siriil Ramaphosa argateera. Zaaneela Lawaana itti aantuu pirezidaantii dhaabbata Black Forest Land First jedhamu akkas jetti. Our historical problem originates. Ka'umsi rakkoo kanaa waan bara 1652 keessa ta'edha. Qubattoonni warra adii dhufanii biyya keenya weeraran. Ergasiis sirni dimokiraasii lafa qabatee waggoota 23 boodas kun Afrikaa kibbaa keessatti uummanni gurraacha hedduun hiyyeessa. Kan hojii hin qabnee fi kan mana hin qabneedha. Unemployed and we still remain homeless. Ruwaandaan waldaalee amantaa 700 ta'an magaalaa guddittii biyyattii Kigaali keessatti argamu cufte. Aangawoonni Ruwaandaa waldaalee kana akka cufaniif sababii kan jedhanii ulaagaa ijaarsa barbaachisu kan hin guunnee fi sagalee jeequmsaa uumaniin ture jetti. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani alduree tokko malee garee Taalibaan waggoota 17 walii waraanaa turan waliin haaraa dubbachuu akka fedhan himanne. Haasawaan konfiraansii nageenyaa Kaabulitti qophaa'e irratti pirezidaantichi tarkaanfiiwwan akka waraana dhaabuu fi hidhamtoota hiikuu yaada dhiyeessaniiru. Mareen nagaa kanaan dura tures garuu Taalibaan haleellaa irraa hin ittifne. Ammas taanaan gareen kun afeerraa kanaa fi deebii hin kennine. Dubbi himaan Taalibaan akka BBCtti himetti waan gaggeessitoonni isaanii jedhan eegaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu xumurree jirra. Biraanuu Gammachuun galateeffadha. Ayyee dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo dhimmoota ijoo marsaalee hawaasaa irratti haasa'amaa oolan keessaa muraasa filannee simbiraan keenya har'a dabareen kan ammayyuu taanaati. Miidiyaa hawaasummaa irratti wanti hedduu haasa'amaa jiru dhimma labsii yeroo muddama wal qabateedha. Hedduun isaanii keessumaa immoo lammiileen Itoophiyaa biyya hambaa jira kan immoo biyya Oromaa jiraatanii akkitti barreessan OPDO'n yookiin immoo dhaabni naannoo Oromiyaa bulchaa jiru labsii yeroo muddamaa kan gaafa jimaataa paarlaamaa walgahii murteessuu irratti akka sagalee sana hin kennin yookiin immoo akka inni labsiin sun hafu akka taasisu kan isaan barreessaa jiranii wanta lama keessa akka filachuu qabudha. Tokko uummata Oromoodha. Isaan alatti immoo paartii biyya bulchaa jiru keessatti olaantummaa qaba jedhanii yaadan keessaa akka filan
kan jedhu kan hedduun isaanii barreessaa jiran. Kanaan dura namoonni isaan bakka bu'anii paarlaamaa jiran irratti illee bilbilanii dhiibbaa qageessanis duulli garaagaraa gaggeeffamaa ture. Eeyyeen duulli garaagaraa gaggeeffamaa ture. Nutis gama keenyaan hooggantoota yookiin immoo qondaaltota dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo bilbilaan argachuuf yaallee turre milkaa'uu hin dandeenye. Ejjennoon dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo dhimma labsii yeroo muddamaa irratti maal akka ta'e illee dhaabbata miidiyaa AFB'tti dubbatan alatti wanti addatti miidiyaa kanaaf dubbatan hin jiru. Dhimmi biraan miidiyaa hawaasummaa irratti ka'ee jiru kan gaazexaan riippoortar gabaasedhaanis guyyaa har'aa magaalaa Gaambellaatti shofeeronni baajaajii oofan gibira nutti baay'atee jechuudhaan oofuu yookiin immoo tajaajila kennaa kan jiredha. Tole ammayyuu odeeffannoo nu biraan geesseef guddaa galatoom. Qophii keenya qubsuma koon jedhuun ammoo har'a dubartii Itoophiyaatti dhalattee Eertiraatti guddatte kan biyya Hoolaand jiraatu tokko wal isin barsiifna. Bal'atu bulbulaatu dhiyeessa. ነጻነት ተስፋ ሚካኤል እባላለሁ የተወለድኩበት ኢትዮጵያ ነው ያደግኩበት መቃን ኮ ነጻነት ተስፋ ሚካኤልን ጀደማ ከነን ደለደ ኢትዮጵያatti yoo ta'u kanan guddadhe Eertiraatti amma kanan jiraadhu biyya Hoolaand bakka Aawuzeen jedhamu dhimmoota Hoolaand fi Eertiraa adda taasisan baay'eetu jira garuu waa'ee gamoowwan isaaniitii fi guddina isaanii dubbachuun barbaanne wanti qalbii kiyya naqabe tokkotu jira waa'ee guddisa ijoollee nuti ija abbaa fi haadha keenyaa ol jennee ija keessa yoo ija itti babaasnee ilaalle ta'e akka daa'ima naamusa hin qabneetti lakkaa'amna turre kanaafuu akka mallattoo damboomummaatti waan fudhatamuuf ol jennee ija keessa ilaaluun nuuf hin eeyyamamu ture garuu biyya Hoolaanditti fuuldura dhaabachuudhaan ija keessa ilaalaa kan ittiin dubbanne yoo ta'e akka waan waa dhoksitu qabduutti waan fudhatamuuf aadaa fi haala guddisa ijoollee irratti garaagarummaa jiraachuu dubbachuun barbaada. የባህል እና የአስተዳደግ ልዩነት እንዳለ ይህን መንገር እፈልጋለሁ። Nጻነት ተስፋ ሚካኤል turte kan dhaggeeffattan odeessinitti aanu gara Afrikaa kibbaa nu geessa magaalota Afrikaa kibbaa akka Cape Town fi Durban keessatti daldalli kophee sniikerii daldala qofa osoo hin taane aadaa ta'aa jira jedha odeessi keenya namoonnis bakkeewwan kopheen kun itti daldalamu bituu fi gurguruu qofaaf osoo hin taane bashannanaaf illee itti goru Taawuraay Maduunaa gara Johannesburg imaluun gabaasa qopheesse Hamzaa Huseentu dhiyeessa. As you can hear from the music blaring in the background. Akkuma dhageessan kun sirna muuziqaa fi faashinootaan miidhageen namoonni hedduun kophee haarawaa kaartooniin saamsamaa fi kan duraan dhimma itti ba'ames qabatanii deemu waliin imalu maaltu akka jiru wal gaafatu kaan kanan qaba sun immoo akkas jedhanii gammachuu waliif firu kun bakkeewwan hundatti mul'ata. Whether it's crazy colors, whether whatever it is, and you feel happy wearing it. Zaid Usman sneakerii cimdii 180 walirratti tuulee qaba. Aadaa fi jaalala sneakerii wayita United States turetti akka gabbifate hima. Yaada daldala sneakerii amma Darbanii fi Cape Town keessatti gaggeeffamaa jiru kana waggaa 4 dura kan fide. So the event started in 2013 in like a small coffee shop in Woodstock, Cape Town. Sirni akkanaa bara 2013 keessa eegale. Jalqaba akka bakka daldala bunaatti eegalame. Magaalaa Cape Town iddoo Woodstock jedhamutti jechuudha. Ani immoo kopheewwan gatamuu qaban hedduun qaba. Akkamiin haala sirna qabeessa ta'een kophee koo hedduu kana ofirraa lafa kaa'aa laata yaada jedhutu na keessa ture. Kanan guddadhe Ameerikaatti wayitana Afrikaa kibbaatti deebi'u namoonni wayita kophee koo argan sniikerii akkamii uffata jedhanii na gaafatu yeroo hunda argachuu barbaadus. Irra jireessi dargaggeeyyii bakka kana jiranii kophee sniikerii babbareedoo kaawwatu kun immoo walitti daldaluu barbaadu kanneen biroon sirnichumatti bashannanuuf dhufanis jiru gatiin kopheewwan kunneenii inni xiqqaan doolaara Ameerikaa 30 irraa eegalee hanga doolaara 2000tti deema dizaayinara faashinii kophee sniikerii kan ta'e Baafaanaa Hilope gosa kopheewwan qabu akkanaan ibsa. I have pairs of retro sneakers, I have athletic sneakers, I have Sniikeroota cimdii sadarkaa isaanii eeggatan nan qaba. Kan atleetota gosa Adidaas hedduus nan qaba. Akka beeksifamaniif hojjechaa jirra. Namoonnis baay'inaan isa kan Adidaas kana kan lafarraa ol ka'u bitachuuf fedhii guddaa qabu. Gurmuu kanatti akka dhufaniif maaltu namoota hawwate laata? Carraan akkanaa gara fuula duraatti illee carraa biraan akka banamuuf ka'umsa ta'a. Marsariitii keenya www.bbc.com/afaanoromoo yookaan ammoo fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo yoo daawwattan odeessaalee har'a isin biraan geenye irratti waan dabalataa argachuu dandeessu. Bor walitti dachaana. Har'a nu dhaggeeffachuu keessaniif galatooma. Horaa bulaa.